rakkini nama macheessa dhabuun nama macheessa jechi nama macheessa guyyaa waaqayyoo gaafa gagguruu namarraa dhaabata. Namoonni baay'een kakuu dhageessanii abdiin sinii galame kakuun kun raawwachuu gaafa didu namni haamilee dhaba. Namni kan jiraatu baay'ee birrii miti. Namni kan jiraatu mana miti. Namni kan jiraatu haamileedha. Sooressa birrii qabu haamilee hin qabnerra hiyyeessaa haamilee qabu wayya. Sababni isaa birriin haamilee namaan ta'u. Dhalli namaa haamilee jiraata. Mooraalee jiraata. Namni haamilee mooraalee hin qabne boleessa du'aati. Haamilee jechuun karaa biraa afaan macaafaatiin abdii jechuudha. Namni abdii hin qabne boleessa du'aati. Sababni isaa warra du'anii warra jiran gidduu kan jiru abdiidha waan ta'eef. Kakuun lafarra dheeratu, abdiin lafarra harkifatu, garaa nama dhukkubsa. Macaafa fakkeenyaarraa akkas jedha fakkeenya 13-12 meessin hin dubbisa dhaqee. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin. Abdiin lafarra harkifamu garaa nama dhukkubsa. Hawwiin namaaf raawwatu garuu muka jireenyaati. Dhagaa irraan sin deebisa. Abdiin lafarra harkifamu garaa nama dhukkubsa. Yetagottetee tasfaa ልብን ያሳምማል ልብን ያደማል በመሬት ላይ የሚጎተት